Ashama harka fuunee qeerroo fi qarree kan biyya keessaa kan biyya alaa jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'uun irraa madditee isin hageettu isiniin jechaati. Warroonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube kiyya subscribe laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jedha. Har'a maal qabadheetiin dhufe akkuma beekamu akkuma dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa irraa dubbachuu dhufeetiin jira. Atis hunda keenyayyuu dhimmi ijoollee Suudi Arabiyaatti dararamaa jiranii si ilaallata na ilaallata. Anis bakkeerra jira atis bakkeerra jirta. Boru carraan kun si muddachuu danda'a na muddachuu danda'a. Hunda keenyayyuu nurra gahuu danda'a. Kanaafiyyuu ijoollee Oromoo ani biyya biraan jira ani waraqaan qaba ani galuu hin danda'a jettee toonii afaan qabattee taa'uu dandeessa. Garuu immoo sin teechisu taa'uu hin dandeechu. Akkas jetta taanaan ni dogoggorte dhimmi ijoollee Suudii na ilaallata si ilaallata hunda keenyaa ni ilaallata jechuudha. Warra biyya namaarra jirtu si ilaallata gadi bahiiti miidiyaa qabduun miidiyaa fayyadamaa jirtuun gadi bahii sagalee ta'e gadi bahii iyyiif gadi bahii iyyi dabarse keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan gadi bahaa iyyadhaa boru carraan tun isinirra gahuu dandeessi. Ani hin qabamne ani qabaarra hin jiru jettee tooni dubbachuu dandeessa. Garuu carraan tun immoo boru akka si geechu laale. Zoortee carraan tun isumarra geechi jechuudha. Kanaafiyyuu keessattuu ijoolleen hin qabamne hin jirru jettanii cal jettanii taa'u jirtan haga qabamtanii ol darbamtanitti miti. Sagalee ta'adhaa iyyadhaa gadi bahaa toonii mootummaa hin qabnu osoo mootummaa qabaanne. Osoo mootummaan qabaanne unkaan kan biyya alaati miti kan biyya keessattuu ajjeesaa fixaa jira. Mootummaan odoo jiraate mootummaan osoo jiraate osoo mootummaa sammuu qabuu fi nama sabaaf yaadu nama qoqqoma Oromoo osoo hin taane quuqqama saba isaa qabu osoo ta'e har'a uummata kana hunda ijoollee boru guddatanii eessa ga'an ijoollee boru hojjetanii maal hojjechuu danda'an ijoollee boru jireenya gaarii jiraachuu danda'an ijoollee of jijjiiruuf biyyaa bahan. Ijoollee maatii isaanii jijjiiruuf biyyaa bahan. Ijoollee kaayyoo ofii galmaan gahadha jedhanii biyyaa bahan malee ijoollee siyaasatii miti kun. Waa tokko yoo badiin dhufe afaan Oromootiin yoo gadi baatanii dubbatan dhimma siyaasatii jedhama. Siyaasatti fudhatama. Afaan Oromootiin dubbatamnaan siyaasatti fudhatama. Siyaasa waa hundumtuu siyaasa. Mootummaan kan gurra qabatee afaan qabatee cal jedhee taa'u dhimma siyaasatti fudhateeti. Ijoolleen Suudi Arabiyaa jiran dalagachuuf biyyaa bahan dalagaaf biyyaa bahan of jijjiiruuf biyyaa bahan malee dhimma siyaasattiif miti. Qabsaa'uuf miti. Qabsaa'anii bosona hin galle. Dalagachuuf Suudii keessa galan malee qabsaa'uuf bosona hin galle. Dhimma siyaasarraa wal adda ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran namoonni hedduun namoonni wantoonni akka mootummaa fi warri mootummaa jala deemanii fakkaattonni akka mootummaa biyyan bulchaa jira jedhu kana dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa jiru keessaa harka keessaa hin qabnu kan jedhaniif dhimma siyaasatti fudhataniiti. Ijoolleen mana hidhaa Suudii jiran immoo dhimma siyaasarraa wal adda bilisa. Miskiina dalagatan miskiina siyaasa keessaa harka hin qabneedha. Mootummaan garri inni itti fudhatee ijoolleen Suudiitti dararamaa jiran dhimma siyaasaatirraa waan keessaa qabaniif kanaaf warra biyya ijaaruu miti warra biyya diigu waan ta'eef kanaaf hin fudhadhuu hin barbaadu jedha. Ijoolleen waggaa tokkoo fi baatii meeqa hidhamanii adabamanii beela'anii dheebotanii simmintoorra ciisanii dararamanii dhibeedhaan faallamanii keessa du'anii ajjeefamanii har'a abdii kutanneetii jirra. Mootummaan nu iyyaan jiru. Oromoon gadi bahee nu iyyaan jiru. Abdii fixanne mootummaan asii nu galchaa hin jiru. Mootummaan biyyaa nu fudhachaa hin jiru. Mootummaan asii wanti godhe hin jiru. Mootummaa keessantu isin hin gal isin fudhadhu hin barbaadu nan barbaachisuu jedhan. Kanaafiyyuu ijoolleen abdii kutattee lubbuu ofiitirraa baateeti jirti. Akka yeroo darbe yaamanii keessatti akkasitti ajjeefamanii boombiidhaan bakka takkatti cic godhanii iyyaatii turre san hinuma akkasumatti iyyee namni borus. Yaa Oromooti yaa qeerroo yaa qarree gadi bahii iyyadhu gadi bahii sagalee ta'e si ilaallata na ilaallata harka maradhee taa'uu hin danda'u. Akkuma afaan hin boochu akkuma garaan boochu gabbahiiti booyi sooshaal miidiyaa irratti illee gabbayii iyyadhu mirga kee falmadhu. Gadi bahii sagalee ta'iif boru narra gaha jedhi yaadi. Na muddata jedhi yaadi nu muddata hunda keenya nurra qaqqaba bakkeerra jirra gatamnee jirra biyya namaarra jirra. Jireenyi biyya namaa darabaadha. Gadi bahii iyyi dabarsi. Gadi bahii sagalee ta'iif gadi bahii sooshaal miidiyaa fayyadamtuun
bahiitii ijoollee Suudi Arabiyaa jiran jedhiiti sagalee ta'iif sagalee haa taanu. Uummata keenya yaa lammii teenya yaa Oromoo uummanni mana hidhaatti dararamaa jiru irra caalatu afaan Oromoo dubbata malee uummata Oromoo bichaa miti. Mootummaan akka yaaduu fi akka laalutti uummata afaan Oromoo dubbatu uummata Oromoo duwwaadha jedhee dararuu fi hidhuu fi ajjeechisuu irra jira. Garuu dubbiin akkasii miti yaa jara keenya. Lubbuu takkittiidha jedhanii mootummaan biyya ormaa guyyaa 5 akkati xaaraa turee fi akkati xaaree xaarsisaa ture argitanii jirtan. Keenya qaniittu lubbuu nama 5 nama 10 darbaa oola. Kuni maaf hin mul'anne? Akkuma Oromoo yeroo mammaaku abbaa tuffatan saree jalatti dhaananii jedhasaa waan mootummaa keenya tuffataniif waan mootummaa Itoophiyaa tuffataniif akkanatti ijoollee Itoophiyaa illee fixaa jiranii jechuudha jalatti. Kuni tuffii mootummaa agarsiisa malee tuffii uummata Oromooti miti mootummaa Suudi Arabiyaa ijoollee dararuun.